Shirkatuni fakkeenyaaf kutaa bulchiinsa Arsii keessatti aanaa shirkaatu jira moo yookaan magaalaa naannoon ishii magaalaan guddoo Roobeetti dhiyaatti moo olii tana gara Asallaati moo gara Shaashamanneetti dhiyaatti shirkaan tun? jedhamu jira beektaa bosona qabdi guddaa gaara kaakkaa kana dhageetteerta. Gaara kaakkaa yaa. Bosona guddaa qabdi. Kuma Oromiyaatittuu beekama bosonni isii beektaa. Lafa san tarsiimoof ergaman garasi. Tole. Waraanaaf jecha jechuudha. Bakka sanatti erga dubbiin tun kaatee qaraa erga dubbiin tun kaatee wanna jedhanii itti roorrisu turan. Isatti jechuudha. Okay. Siigalee itti roorrisuu turanii garuu guyyama eeggatanii haala mijaa'aa eeggatanii isa dabarsan. Tole amma fakkeenyaaf akka odeeffannoon tokko jirutti namoonni inni waliin ajjeefame jira ijoollonni waliin ajjeefaman jiru wanta jedhamu wayii haasanii turan nam tokko akka odeeffannoo nama wal makaadha. Mi'aati waan kanarra waan odeeffatte qabdaa? Guyyaa inni du'e san namni tokko wareegamne namni tokkoon ajjeefamne shugguu wanna dhukaasni takkan dhukaan. Waraanni tokko hin jiru naannawa sani. Siigalee waraanni mootummaa guyyaa sanitti gonkumaa kan wal waraananii miti waraanni. Ijoollummaa waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti hirmaattee lolaa turte isaanii wajjin qabsoorra turan warri Ustaz Kamaal Booliin ajjeefaman jiranii wanta jedhamu wayii kaasan beeyta. Waan takka waan kana gonkumaa wanni irraa dhaga'e hin jiru. Namni bakka san jiru namni anatti hime kun namni ana qunnamee natti hime kun. Harka duubatti hidhanii haala mijaa'aa eeggatanii nama ja'an ta'aniin sanuu nama takka lama miti nama ja'an ta'anii harka isaa duubatti hidhanii ajjeesanii jedhan beekta. Wanni jiru wanni qajeelatti jiru isa kana. Tole amma fakkeenyaaf maatiin dhaga'anii ati eegaa ganamallee maatii keessaa nama dubbise qabaa jette maatiin dhaga'anii harmee isatti namni waa hime jira ergasii odeeffannoo biraa qabdaa? Gara maatii irraa ammatti wanni an argadhe guyyaa kana waan argadhe isaan dubbisen qabu tokkoffaa taasiyaallee taa'uu isaaniitti ni ulfaataa amma namni dubbii itti ta'ee baay'ee cinqaman haadha malee maatiin kuuwwan dhaganiirani beekta haati isaa xiqqoo naannoo neetworkiin hin jirre jirtii isa nama sheekaa wayitti ergansiin jedheera naf fakkaate sitti meera. Natti himteetta. Yaa sheeka saniin itti himi jedhaniin beekta haallummaan itti himanillee haalli taasiyaa itti ta'anillee rakkisaadha. Amma abbeeraan isaa tokko taaziyaa ta'a Ameerikaa kana jira beektee taaziyaa taa'eera kalee galgalaa taaziyaa taa'eera. Siigalee inni kana waan ta'eef haalli jiru kana namni bakka sanaa deemee informeeshinii kana baase akka kanatti akka inni du'e nama jahaan isa qabanii hidhanii harka duubatti hidhanii rasaasa itti dhukaasanii akka ajjeefamedha namni dubbii kana baase jechuudha. Erga du'eeyyuu ammaami torbaan sadi gaafa guyyaa 11 baatii dabarte. Baatii dabarte guyyaa 11 jechuudha. Guyyaa 11 amma guyyaa 19 moo 18 jechuudha. Kanaaf namni sun achi deemuufillee haalli hedduu rakkisaadha baay'ee rakkisaadha haala hamaa keessaan bakka sanii baheeti informeeshinii kana uummataan ga'e siigalee. Waan akka kanaatti ture amma yoo ka ibsa baasanii ibsa eeguu jirra kamee abaa waan ibsa jarri baaftu argina beektaa ooma jarri jettu arginaayyuu. Namoonni amma fakkeenyaaf tokko odeeffannoon isaan jedhanii warra waraana adda bilisummaa Oromoo maqaballeessuudhaaf kophaatti mootummaan hundeessee alaabaa seerawaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii waraanas akkasumatti fakkeeffatanii warra adda bilisummaa Oromoo keessa jirutu jira wanta jedhamu wayitu jira. Mee waan kanaati informeeshina hagam tokko quba qabda? Amma laali jiraachuu isaa anamma beektaa wanna jedhe jiru beekee. Kakana wanna ati irraa beektu tokko yoo xiqqaatee namni kun amata takkaa wayiif waraana sana keessa jira. Hagar'aa namoota akkasii waliin deemee waraana jetteellee wanni yaaddu gonkumaan jiru beeki kun yoo nu sobuu ta'e malee yoo sobuu ta'e malee waraanni mootummaan bobbaasuu danda'a garuu yoo mootummaan bobbaase jenne namni kunoo xiqqaatee waggaa takkaa wayiif waraana kana keessa turu jira. Hagar'aa addan baasu jechuudha. Sirriidha yaa. Danda'amu hagar'aa yoo bobbaase hagar'aa akkamiin lubbuun jiraatee hadha ajjiifamu.
Shirumaatu jira jechuudha. Shirumaatu keessa jira. Shirumatu walumaa galatti shirumatu keessa jira malee yookaan ajjeesumaa fi kunyooma isatti yaaddamee akka ajjeefamu isa godhame malee wanni shakkii irraa qabamu hin jiru beeku. Wanni shakkiin irraa jiru wanna jettu hin jiru. Kanaaf dhibbaan dhibbatti amanii namni dubbii maqaa balleessuuf gara jijjiiruuf jecha wanni hin jenne hin jiru beekte. Dhugaan jirtu immoo tana isa jarumatu ajjeesee waraanuma abaa'ootu ajjeesee waraanuma shaneettu ajjeesee qaama Oromoonatti hin fakkaatu waraanni kun anamma dhugaa rabbi dubbachuuf saba kamiin qabsoofnaa waan baay'ee wanna jennaa kun eenyuun irrallee waan ga'u beekta. Nama si waliin gadi bahee nama si waliin diina sirraa kuffisu yoo inni dogoggora fedhe qabaate yoo inni ilaalcha fedhe qabaate hidhannoo irraa hiiteen galchitu maaltu ajjeesuu beekta. Si waliin ajjeefama si waliin qabsaa'aa ture namni kun. Yaa obboleessa kiyya maaltu waan kana fide? Tole jaalduube ulfaadhu guddaa galatoomi yeroo fursaa qabu sittan deebi'a ulfaadhu guddaa galatoomi leenca kee. Galatoomi. Waraanni bilisummaa Oromoo keessattuu akkam jirtan jirtu bahaadhii haa kaabaa kibbaa rabbiin nu cinaa haa jiraatu jajjabaadha isiniin jedha. Jajjabaachuu nu feesisaa dhiira biyya ceesisaa jajjabaadha isiniin jenna. Gaafa balaa nurroobee nageenni nurraa caamee diinni qawwee roorrisee biyyattii teenna saamee gaarri gaaratti dhaamee goonni gootatti dhaamee gaarreen baalirraa gaara mul'ataa dhaamee waaqoo guutuu walaabuu jaarra abbaa gadaa dhaamee wallaggaa fi shawaarraa dabareedhaan wal waamee dhiiga waraabee kennuu dirqamarra kaayameef ka'ee bosona seenee biyya isaaf wareegame. Akka loonii danqamee meeqatu gorrame seenaan uummata sanaa waaduma barreeffame gaggabaabsee dubbachuuf waa yeroo naayyame yeroo beekumsa xiqqoo qabuutti fayyadame keessaa fudhame wal barsiifnaa seenaa isaanii gallee kunoo gammadaa injifannoodhaanii alhamdulillahi yaa rabbii nu galchi injifannoodhaanii. Alhamdulillah ya Rabbi nu galchi injifannoodhaani ogutanne of kennine qabsoo goone roorrooni Oromiyaaf Oromoon akkam jirtu qeerrooni. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma gaa lafti ladhiibu deema istiidiyoo seenee jira waan ta'eef assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jenna shukri rabbi guddate khadii kana nufanne mootiin beekee samiite ayyoo fabboo baradhu barsiifadhu ilmaan